درسي سديت تفا برنوت سيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت سيرة متدرين كينيا را تركان في لما نرجما ربي فرماتا دعواتي فلتن كان جلوتا. أكما بيكمو درسي كينيا دربي كيست ورّي مشركتوتا يوكين فالان مسلموتا تركان في دعوات آبسيسو أكا دعوان آبتو غچوف وانتوتا غراغرا فدچو إساني نيادة تما إسان كيسا قبطين تمرا مسلموتا عزبودا نيغان كان فرماتو غچوف نبي محمد عليه الصلاة والسلام إني جلقبا منا أرقم ابن أرقم نمجدامو ابن أبي الأرقم نمجدامو mana makanaatti bakka barnootaa taasisanii turan. Bakki kunis safaa gajjallaatti argama. Bakka jal'attoonni yookiin warri mushriktoota arganii sahaabota hin miinedha bakkisa. Ija jaraa duraa xiqqoo dhokataadha. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mana arqam kana filatanii قرآن ربي نسان الرتبوسا إسانس قرآن كان جرى الرتقرأني وان قلبي جرى كل ليسو اتهمو قرآن كان برسيسو حكمة يوكين أقوما برسيسو كان قوچون مالي في أكا إفبهيم التي وتجري كالاتيدان ملتني والاتك أبماني دعوات أقفتني ميت أغراتو إسان الرقها وان تأيف haala kanaan hamma danda'ame tokko rakkoolee miidhaa argaman salphisuuf yaalan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanumaa waliin ammoo zulmiin yaani miidhaan garaagaraa hinuma jararra gahaa ture. Haa ta'u malee inni kun hamma ta'e kan salphisuuf ture. Egaan inni kun tokko yeroo ta'u nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tarkaanfii lammataa irratti tarkaanfii lammataa irratti maal godhanii akka gara habashaatti godaananiif tarkaanfii lammataa fudhatan. Hijiraa gama habashaatti godaanuuti inni lammaffaan. Kunis rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haala kanaan utuma barsiisaa jiranii mootiin Najaashii jedhamu tokko kan nama miine amanamaa yookiin caadila kan haqa eegu tokkotu jira. kan jedhu yaada kaasanii dubbatan. Kunis rajaba baatii rajab keessa bara shanaffaa godaan nabiyyummaarraa kan ka'e kutaan jalqabaa yookiin gareen jalqabaa namni 12 dhiirri dubartoonni 4 dura bu'aan isaanii Uthman ibn Affan radiyallahu anhum haadha manaasaa Ruqiyyaa intala ergamaa rabbii fudhatee wajjiniin godaanan. Uthman ibn Affan eega nabi Ibraahimii fi nabi Luut maatii isaa fudhatee godaane booda nama maatiidhaan godaane isa jalqabaa jedhameeti kan beekamu. Sahaabonni dhokatanii bahan dukkana halkanii keessa bakka Miinaa jedhamu kibba Jiddaa irraa bahuu gaafa dhaqan rabbi murteessee akka tasaa dooniin daldalaaf dhufte lama argamnaan isii sana yaabbatanii gara habashaa qaqqaban. Qurayshoonni gaafa akka jarrii bahanii habashaa qaqqaban dhagahan jara barbaaduuf baay'ee jarjaranii waan tokko argachuu qabanii gara Makkaatti deebisuuf jarjaranii booda akka gaafa akka isaan darbanii deemanii achi gahan gaafa argan baay'ee dallanan baay'ee aaranii dhabanii eega deebi'anii jechuudha. Tarkaanfii biraa fudhatan. Osoo jarrii kanatti hin darbin dura baatii Ramadaanaa keessa bara shanaffaa eega nabiyyummaati jechuun eega musliimoonni hijiraa godaananii ji'a lama booda jechuudha. Naannoo ji'a lama rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gara masjida haramaa deeme. Masjida haramaa biraa garee Qurayshootaa hedduutu jira ture. Namoonni gurguddaan kabajamtootatu jira. Ergamaa rabbi irratti suuratun najmi bu'ee ture. Dhaabbatanii salaata keessa suuraa kana qara'u eegalan. Waan bareedaa jarri takkaa dhagahanii hin beekne waan ta'eef baay'ee
of wallaalanii dhaggeeffatan yaani yaadaan qabamanii dhaggeeffatan otuu jarrin beekin nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam qara'ee xumurarratti fasjudu lillahi wa'budu rabbiif sujuuda bu'aa isa gabbaraa kan jedhu qara'aniiti ergamaan rabbi ofii sujuuda bu'an hundumti isaanii of qabuu dadhabanii wajjiniin sujuuda bu'an dhaggeeffataa waan turaniif akka ibnu Mas'uud odeessutti radiyallahu anhu jara keessaa namoota achi jiru keessaa hundumti sujuuda bu'ee nam tokko bichaatu hafee jedha nam tokkoon sun biyyee lafa hammaaree addatti maxxanfateeti kanan nagaa jedhee didee jedha namni kun xumura irratti kaafira ta'ee du'e kufrii irratti du'e namicha akkas jedhe kun inni Umayyata ibn Khalaf jedhama jedhu gaafa badriidhaa dhumani du'e egaani warri muslimoota jorri jalqabaa kun eegasaan gara habashaa gahanii achi turanii booda taateen kun argame taateen kun argamuun muslimoota habashaa jiran bira ga'e oduun karaa faallaa ta'een yookiin haqa otuun ta'in karaa dogoggoraatiin yookiin bifa dogoggoraatiin isaan bira ga'e kunis maal jechuu ture Qurayshoonni muslima ta'aniiru jechuu dhagahanii san booda gammadaa gara Makkaatti deebi'an gaafa dhufanii Makkaan galuuf deemsa sa'aa tokko isaan hafu haqiiqaa dubbiidhaa baran jara keessaa namni gariin gara habashaatti deebi'e namni gariin ammoo dhokatee waasiidhaan yookiin wabiidhaan Makkaan seenee jechuudha egaa mushriktoonni baay'ee dallansuu isaanii jabaate muslimoota baay'ee azabuu malee dhiisuu didan aariin jarri sujuuda bu'anis isaan aarse kan isaan suuraa najmii dhaggeeffatanii otuu of hin beekin of qabuu dadhabanii sujuuda bu'anis baay'ee isaan aarsee ture kanarraa ka'uutiin isa muslimoonni warri gariin ammoo godaananii dhaqanii habashaatti nageenya argatanii nama ofitti isaan qabatu argatanii achi qubatanis baay'ee dallananii jiru kanarraa ka'uun azaaba yookiin cinqii baay'ee jara muslimoota irraan gahan otuma akkanatti jiru ergamaan rabbii ammas marsaa lammaffaa akka gara habashaatti godaanamu yaada kennan mallatteessan gaafa kana ammoo namni 82 yookiin 83 dhiirrii fi namni 18 dubartoonni namni 18 dubartoonni gara habashaatti godaanan hijraan kun isa jalqabaarra baay'ee ulfaataa ture sababiin isaatis mushrikoonni aarii duraarraan kan ka'e baay'ee eegumsa cimsanii turan muslimoonnis ammoo sochii isaanii keessatti baay'ee tooftaa cimsatanii turan isaan sana caalaatti cimsatanii turan kanarraa ka'uutiin otuma jarri akkasitti eegaa jiranuu kana keessa dabranii godaanan gaafa hammas muslimoonni bahanii godaananii bakkatti diinii isaanii lubbuun isaanii nagaa argatee jiraatan gahuu isaanii dhagahan mala baasutti kaate Qurayshoonni nama lama warra gamna jedhaman baay'ee beektota jedhaman nama lama Amr ibn al-As nama jedhamuu fi Abdullah ibn Rabi'a nama jedhamu yeroo sin asallamne yookiin musliman taane jarri shirkii irra turanii itti ergani jarri kun lamaan gaafa deemanu barattoota warra ministeerota Najaashii bira dhaqan yookiin ammoo gargaartota isaa Baxaariqaa warra jedhaman warra kana bira dhaqanii yaada jiru jara hubachiisanii otuu Najaashii bira dhaqin mootii bira otuu dhaqin warra ministeerota bira dhaqanii yaada jiru hubachiisanii kennaa jaraaf kennanii san booda Najaashiidhaan wal ga'an gaafa achi gahan dubbatanii dubbisan mooticha dubbisan jechuudha akkana jedhanii Najaashiidhaan yaa mootii ijoolleen taate tokko ijoolleen gowwaan tokko biyya kee dhuftee jirti jarri kuni diinii abbaa isaanii gadhiisanii jiru amantii kan kee keessa amantii ati qabdu immoo hin fudhanne diinii haaraa lafaa tolchan nuti sin beeknu ati sin beektu amantichi haaraadha abbootii jaraatu sitti nu erge
jarri fira jaraati waa'ii jaraa jaratu beeka waan ittiin jarri arrabsanis jaratu beeka akkati jaratti deebistuuf nu erganii nutti kennifuunee gallaa yaada jedhu kaasan yaada kanarratti ministeeronni Najaashiis yookiin ammoo gargaartonni Najaashiis duraan walii galan waan ta'aniif yaada kana gargaaran haa ta'u malee Najaashiin of eeggannoo taasise gama lamaaniyyuu murtii kana dhagahuun qabaa yaada jedhu murteesse hanga dhugaan ifa galutti san booda musliimoota waamee jara gaafatee amantiin keessan kan isin ittiin ummata keessan irraa faallaa taatan kun kan isin ammoo amantii koo keessa hin seenne kuni diinuma kam keessayyuu kan hin jirre kuni maalii jedheeniin sana booda Ja'far ibn Abi Talib musliimoota bakka bu'uun dubbate akkana jedheen yaa mooti jedheen nuti ummata wallaalaa turre asnaama gabbarra yookiin taabota gabbarra raqa nyaannaa sagaagaltummaa hojjennaa firooma kunnaa ollaa irratti miidhaa geessisnaa nu keessaa inni humna qabu dadhabaa nyaata haala kanarra otuu jirru rabbiin ergamaa nutti ergamaa sana ni beeknaa zarii isaa beeknaa dhugaa dubbachuu isaa ni beeknaa amanamummaa isaa ni beeknaa akka ni nama qulqulluu ta'es ni beeknaa jedheeniin nabiyyiin kun dhufeeti gara nuti akka nuti rabbii tokkicha waaqeffannu yookiin gabbarru nu ajaje yookiin nu waame waan duraanii keessa turre akka nuti dhiisnu nutti medhagaa gabbaruu irra akka dhiisnu nutti hime dubbii dhugaa dubbachuutti nu ajaje amaanaa galchuutti nu ajaje firooma maxxanfachuutti ollaatti tola ooluu waan rabbi dhowwaa godherraa of qabuu dhiiga dhangalaasurraa of ittisuurraa nu dhowwu akkasumas sagaagalummaarraa nu dhowwu dubbii sobaa ragaa ba'uurraa nu dhowwu qabeenya yatiimaa nyaachuu dubartii of eegdu arrabsuu irraa nu dhowwu rabbi tokkicha gabbaruu isatti shaarrakuu dhabuu salaata salaatu zakaa kennu tinu waame jedheetu gosoota ibaadaa jiran lakkaa'ee gaafa nuti isa dhugoomsinee isa hordofnee waan inni rabbi irraa nuu fide kanarra deemnu ummanni keenya ammoo yaani waan inni rabbi irraa fide jala deemnee rabbi tokkicha gabbarree shirkii dhiisnee waan rabbi haraama godhe irraa fagaannee waan inni halaala godhe ammoo halaala ta'uusaa beeknee jala deemnu ummanni keenya diina nu taasifatan nu azzaban nu cinqan diinii keenya irraa nu deebisuu barbaadan taabota gabbaruutti nu deebisuu barbaadan waan rabbi haraama godhe akka halaala goonu waan rabbi halaala godhe akka haraama goonu faallaasaas waan halaala ta'e immoo akka haraama goonu waan fokkataatti akka fayyadamnu humnaan akka nu akkas taanu nu godhan nuufi amantii keenya gidduu gorraan gara biyya keetti baqannee dhufne biyya kamirrayyuu mootii biyya kamirrayyuu si filanne nageenya kee jala jiraanna jenneeti dhufne si biratti hin miidhamnu yaa mootii jennee dhufne jedha Najaashiin gaafa yaada kana Ja'far irraa dhagahee ka'u akka inni qur'aana isaaf qara'u gaafate mee qur'aana isa ni buufame jettu kana nutti himii fi irraan amma muraasni yoo jiraate naa dubbisii jedhaan gaafa kana Ja'far suuratul Maryam jalqabarraa itti dubbise Najaashiin boo'e imimmaansaa hanga areeda isaa jiisu akkasumas asaaqifaa yookiin warri isa jala hojjetanis ni boohan akkuma kana rabbiin kakadhe jenne san booda akkas jedhe Najaashiin inni Ciisaan fidee dhufee fi inni jarri dubbatan kun fooddaa tokko keessaa dhufee bakka tokko irraa dhufe maddisaa jedhaaniin san booda warra Qurayshoonni ergite sana lamaaniin akkana jedhe isin lamaan deemaa gala jara kana isinittiin kennuu jedheen tooftaanis isaan irratti hojjetamu malli isaan irratti hin raawwatamuuti isinittiin kennuu galaa jedhaaniin
kuni guyyaa jalqabaati. Gaafa guyyaa lammataa amriin tooftaa haaraa fidee akkana jedheen Najaashiidhaan, bar jarri kun nabi Ciisaadhaan waan hin taane jedhu dubbii ulfaataa dubbatu jedhanii amma walitti naquu jalqaban. San booda ammas guyyaa lammataa Najaashiin warra muslimootaa waamee jara gaafate. Jaafar akkana jedheen, waanuma nabiyyiin keenya nutti hime dubbanna nuti waa'ee isaa laalchi waa'ee nabi Ciisaa laalchisee waan nabiyyiin keenya nutti himedha jenna. Inni garbicha rabbii fi ergamaa rabbiiti, lubbuu rabbiin uumerraa isa tokko, jecha rabbiin gara Maryamitti ergee jedhaaniin. Najaashiin muka tokko lafaa fuudheeti rabbiin kakadhee waan Ciisaan waan ati jette kanarra hin darbine jedhaaniin hanga muka kanaallee deemaasin isin nageenyaan jiraattu biyya koo keessa, namni isin arrabse ni adabama yookiin ni gaafatama jedheetu isinitti kennuun barbaadu jedheen. Isin dabarsee kennuun barbaadu osoo warqiin hammi tabbaa tokko naa kenname isiniin dabarsee kennuun nan gammachiisu jedhe. Kennaa jarri kennan akka deebisuuf taasisee warri Qurayshoota ergan sana akka deebi'ee jaraaf kennamu taasisee muslimoota of biratti hambise. San booda muslimoonni biyya kana keessa gammadanii nagaadhaan jiraatan. Qurayshoonni baay'ee dhama'an. Qurayshoonni gaafa muslimoota deebisuu dhabuu isaaniitiin fashaluu ofii baran ammas baay'ee dallanan. Dallansuun isaanii itti cime. Keessumatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam da'awaa isaanii itti fufaa jiraachuu argaa turan. Haa ta'u malee Abaa Xaalib duukaa deemee akka inni tumsaa jiru sodaachifamus Abuu Xaalib Nabi Muhammadiin eeguurraa duubatti hin jenne. Waan godhan dhabanii amma isaanitti ulfaate, waan hojjechuu qaban isaanii galuu dide. Amma waan godhan dhabnaan Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam isaaniin azzabuutti deebi'an. Muslimoota warra otun godaaniin hafes yeroo tokko tokko wal mormiidhaas hin jalqabu, yeroo tokko tokko ammoo waa kennanii fi deebisuus hin barbaadu, wantoota garaa garaa hojjetu. Yeroo tokko tokko ammoo qixxeetti qooddanna, takka takka siif waaqeffannaa, takka takka nu waaqeffadhu jedhanii qooddachuus ni barbaadu. Yeroo tokko tokko Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam ajjeesanii daawaa islaamaa balleessuus ni barbaadu. Kun yaada isaan keessa turedha. Yaadota kana achi fuudhanii as fuudhanii yaada humaayyuu akka inni fiixan baasne, akka inni bu'aarra oollee itti dhagahame. Kanarraa ka'uudhaan tartiiba dubbii isaanii jalqabanii gaa Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam azzabuuf. Eega fashaluu isaanii beekamee qalbiin isaanii xinnootti deebi'ee akkuma duraa muslimootas ta'ee Nabi Muhammadiin azzabuu jalqabanii isumaa ergamaa rabbii azzabuudhaaf xiyyeeffatanii ka'an. Sanirraa Utaybaata bin Abii Lahab namni jedhamu ergamaa rabbiitti dhufee akkas jedheen, ani isa هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أني إسا قد إهاتيب إسانت نن كفرا نن مرما جديت دبتي في إرقام ربيتين سنبود إرقام ربي أزاقود وجرقبه قمسي ساني إرتي بكأكس قبابا نمتي Jibriil isa Qur'aana buuse yookiin ammoo Rabbi Qur'aanicha bu'e sanatti ani nan kafra akkasumas hidhamanuu jechaati dubbattu kana hin fudhadhu. Siriisa jalqaba irratti suuratu Najmi keessatti dhaggeeffatanii sujuuda bu'aniiru. Sanatu jira waan ta'eef
isa kana qareeti isa kanatti waan isatti bu'eeti dubbataa jirtu kana nam mormanan kaadaa jechu jedheetu itti fufee qamisii isaanii irratti tarsaasee fuula isaaniitti tufe haa ta'u malee tufaatiin isaa kun fuulas isu deebi'ee isumarra bu'ee jedhama rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam du'aa itti kadhatan Utaybaa kanatti jechu yaa rabbii ati saroota kee keessaa saree tokko atti naa itti gadhiisi jedhanii du'aa kadhatan Utaybaan biyya Shaam daldala deemuuf naggaadota wajjin manaa bahee osoo deemaa jiru dhaqanii karaa qubatanii boqochuuf yookiin bakka bulmaataa qubatan leenci bosonaa bahee dhufee itti bokkise jennaan maal jedha Utaybaan leenci kun anana nyaachuufi akkuma Muhammad du'aa natti godhee jiru inni makkaan taa'eetu Shaamitti na ajjeesaa jira jedhee himate sana booda gidduu ofii dhoksanii rafani namoonni naggaadonni leenci gaalaa fi namoota kan biraa hundumaa dhiisee dhufee isa fuudhee isa ajjeese namoota nabi Muhammadin azzaban yookiin rakkoo rangaan keessaa inni biraan Uqbata ibn Abi Mu'ayt nama jedhamudha inni kun miila isaatiin morma ergamaa rabbii irra ejjetee hanga ijji isaanii achi as baba'uu kaatu tokko tusaan sujuuda irra jiranii achitti irra ejjetee rakkisaa ture eegaa da'awaa deebisuudhaaf karaa hundumaanuu dhama'anii dadhabaniiti booda yaaduu jalqaban nabi Muhammadin ajjeesuu qabna inni kun osoma itti gallisaa lola guddaa banayyuu ta'e nabi Muhammadin ajjeesnee boqochuutu nurra jiraata isatu irra furmaata ta'a waan jedhamu yaadanii kun isa jarri azzabani Abaa Jahal akkana jedheen Qurayshotaan gaaf tokko Muhammad waan isin argaartan kana hojjechuurraa duubatti jechuu dideera diinii keenya arrabsa taabota abbootii keenya arrabsa beekaa keenya wallaalaa godha ani rabbii fawwaadaa gala gaaf tokko taa'ee eeggadhee dhagaa fuudheetan ittiin otoonni salaataa jiruu rukutee ajjeeseen san booda yoo barbaaddanis itti na kenna yoo barbaaddanis irraa jara warra gumaa baafaturraa na dhowwadhaa yoo barbaadan na kenna banu abdi manaaf akka barbaadan na haa godhanii san booda jedhaan jennaan Qurayshoonni maal jetti abadan itti sin kenninu waan sitti dhagaame hojjedhu jedhanii Abii Lahabii wajjin haasa'an egaa kun ajjeechaadha afwan Abu Jahalii wajjin yaada kana kaasan jechuudha Abu Jahal maal jedha gaaf tokko dhagaa fudhatee akkuma dubbate sana taa'ee eeggate Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam salaatuuf dhufanii dhaabbatan Qurayshoonnis waan dubbate kana hin raawwatamoo raawwatu jechuu ilaaluuf lafa walgahii isaaniitti yaa'anii taa'an Abu Jahal dhagaa isaa fudhatee ergamaa rabbiitti dhufee dhihaatee eega ka'ee booda of duuba deebi'uusaa argan fuulli isaa jijjiiramee urgufamaa yookiin rom'aa kan hin achi deebi'u argan harkisaa dhagaa fudhatee deeme sanatti gogi dhagaadhaan wal gadhiisuu dadhabe booda jaratu qabee harka isaa keessaa baase dhagicha ni gadhiisuu dinnaan Qurayshoonni maal taatee yaa Abal Hakam jennaaniin isan edesiniin jedhe sana gochuuf yeroon ka'u fuuldura koo kormi gaalli kormi kan akkasii kanan takka argeen beekne qarriffaasaa kan argeen beekne natti dhufe na ciniinuudhaaf yookiin na nyaachuuf natti dhufee isan argee jedhaan jarriin argani Abii Jahal qofatu arga kan Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedha suni Jibriili otuni natti dhiyaateera ta'eeti isa qabeeraa jedhan sana booda wanti kanarra hammaataa ta'e tokko argame Qurayshoonni walitti qabamaniitu Ka'abaa buqcinaa bakka Haxiim jedhamu taa'u turan waa'ee ergamaa rabbii dubbatan otuu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam xawaafii godhaa darbuu gaafanni dhufu dubbiidhaan waraanan yeroo lammaffaas yeroo sadaffaas waraanan
gaafa sadaffaa maal jedha nabi muhammad yaa qurayshoota dhageessuu jedheen rabbi lubbuun koo harka isaa jirtuun kakadhi ani isin qaluuf isinitti dhufee jedhaaniin yoo diddu ta'e lola isinitti banuuf kana gaafa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkas jedhanuun baay'ee rifatanii jara keessaa warri ciccimaanuu mataa dubbii lallaafaa dubbatanii of biraa geggeessan guyyaa boromtamuu akkasuma waa isaa dubbatan utuu jarri dubbataa jiranii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufe yeroo kana hundumti isaanii bakka tokkotti itti nammanii qaban uffata isaa kallattii hundaan qaban situu waan abbootiin keenya abbadu yookiin waaqeffaturraa nu dhowwaa jedhaniitti dubbannaan anumati isin dhowwaa jedheeniin nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam itti duulan rukutaniin isaan keessaa uqbatamni abi muciit morma isaanii jal'ise wayaadhaan morma isaanii maree hodhaa cimaa namichi ta'e tokko abubakritti fiigaa deeme iyyaa yaa abubakri saahiba kee qaqqabi ajjiisaa jiru jedhee dhaqee abubakritti hime abubakri dhufanii uqbatamnu abi muciitin irraa darbatanii isa tokko in darbatu isa tokko rukutu akkas godhanii gadhiisisan maal taatan balaan isinitti bu'u baddan sababu manni rabbiin malee waan biraan gabbaru jedheef namicha kana ajjeeftu jedheetti dubbate gaafa kana nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam isanii abubakritti deebi'anii rukutanii fuula isaa funyaan isaa bakka inni jiru wallaalchisan tokko taasisan baay'ee rukutan jechuudha san booda banuu tamiim abubakriin baattatanii gara manaatti galan ni du'a jechuu amananiituma jiru gaahinafa jedhanii iyyaanne gaafa lafti gara halkanii ta'uu ka'u guyyaa guutuu oolanii xinnoosii dubbachuu jalqaban gaafa dubbatan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam eessa jiru jedhanii gaafatan abubakar firoonni isaa itti dallananii sababa isaati miti kun kan sirra ga'e jedhanii itti dallananii dhiisanii achii deeman nyaata finnaaniif ani nyaata nyaadhu hamman ergamaa rabbii argutti nyaadhu sin dhugus jedhanii didanii akkuma kam ta'ee nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam halkan keessa fuudhanii ergamaa rabbii bira geessanii gaafa dhaqanii ergamaan rabbii akka isaan nagaan jiran baran abubakar nyaatanii dhugan sana booda abubakri baay'ee dallanee habashaatti godaanaa jedhee ka'e cinqii jarri isaan irraan gahaniin kan ka'e jechuudha gaafa dhanni dhaqee barkal gamaad jedhamtu yookiin barkal gamaad jedhamu gaafa inni gahu namni ibni daginaa jedhamu dhufee isa arge karaatti eessa deemtaa jedheen iddoo dhaquu barbaadu itti hime jennaan ibni daginaa maal jedhaanii namni akka keetii biyyaas hin baafamu ofiifis hin ba'u sababiinsaa ati waan hin jirre namaa argita firooma firoomsatta waan ulfaataa namaa baatta keessummaa keessummeessita haqa irratti nama gargaarta yookiin rakkoo argame irratti nama gargaarta deemuun nama akka keetiitiif hin ta'u anatu wabiisii ta'a deebi'ii bakka jirtutti rabbii kee gabbari biyyuma kee keessatti malee rabbii kee waaqeffadhu malee hin deeminii jedhee makkatti deebise akka wabii ta'e qurayshoota beeksise dhaqee qurayshoonnis tole jettee taqabbalte haa ta'u malee abubakri akka inni mana isaa qofa keessatti rabbii waaqeffatu yookiin ibaadaa godhu ajajiinii jetteen sagalee isaas akka waliin kaasne nuti dubartoonni keenyaaf ijoolleen keenya isa sababa isaatiin jal'atu jennee sodaannaa jedhan abubakri yeroo muraasa ture san booda masjida ijaarrate mana isaa biratti sagalee isaa ol qabee salaatuu jalqabe quraana isaas qara'e ibnu daginaan akka wabii isaaf ta'e dubbate natu wabiisii ta'e akkamitti akkas gootaa jedhee dubbannaani abubakri radiyallahu anhu yaa ibna daginaa jedheeniin wabii kee fudhu ani wabii rabbiin barbaada nageenya rabbiin barbaada fudhu jedheeniin abubakri namummaansaa nama baay'ee bohu kan ija isaa qabachuu hin dandeenyedha keessumatti yeroo quraana qara'u yeroo kana dubartoonni mushrikaa akkasuma ijoolleen isaanii ni dhaggeeffatu dhaqanii
isa ilaalu mushrikoonni kanaaf jedhaniitu azaa godhu turan Abuu Bakriitiin. otuu haala kana keessa jiranii cinqii dhagaamma warri godaanu godaanee warri hafu hafee azabamaa jira. nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam reebamuurra ajjechaaf ka'uurra gahee jira. otuu haala kanaan jiranii rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam musliimoota wajjin cinqii kana keessa jiranii rabbiin namoota jagna lama akka isaan islimnaatti seenan taasise. sababa jarri gama islimnaatti seenaniin rabbiin xinnoosi boqonnaa argachiise muslimoota. isaan kunis Hamza ibn Abdul Muttalib fi akkasuma Umar ibn al-Khattab ture. sagantaa taanutti islaamuun warra kanaatti hanga walitti deebinutti. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.